dhukkubsataan keenya nu haa fayyu. Wal jala nu haa yaasu. Hinaaffaa fi hinaaftuu Rabbi nurraa qabu. Balaa halkan keessa nama buuturraa Rabbi nurraa qabu. Balaa rooba keessa nama buuturraa. Balaa aduu keessa nama buuturraa Rabbi nu haa qabu. Tana baraada. Bismillahirrahmanirrahim. Guyyaa gaarii uummanni Harargee bahaa godinni keenya walitti dhufee kana wal harkilee marii biyya teenyaatiif buusaan gonofaa maal fakkaatti jennaan duraanuu numa jirti. Jireenya sun irratti warra hiyyeessa isaa jiraachisu Rabbi nu haa godhu. Warra wal jala yaa'u nu haa godhu. Warra wal jala yaa'u nu haa godhu. Egeetii gurraan dhageenya sana itti nu haa oolchu. Ammoo warra gartee hinaaffaadhaaf bololees Rabbi haa qaceelchu. Yoo qaceelchuu baatee dhabama isaa haa godhu. Dhabama isaa haa godhu. Guddina isaatiin rooba nuu tole kana nutis warra itti facaafatu nu haa godhu. Warra itti facaafatu nu haa godhu. Warra muratu nu haa godhu. Warra nyaatu nu haa godhu. Yaa akka subhaana rabbika. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتون دولين وعقب همتون رب نراهاقب يا ربي عقب أمسيس أوفني لفا عقلت نجيني لفا عقبت همتون عقبمت هتون عقبمت بلان عقبمت خيرين عقبمت قلتون ربي ولين وعقب همتون ربي نراهاقب بوسا قنو فعلا خن biyya misoomsee biyya qabbaneessee quufa bal'isu Rabbi nu haa godhu. Kan beela dhabamsiisu Rabbi nu haa godhu. Kan shoorarkaa dhabamsiisu Rabbi nu haa godhu. Biyyi teenya beelaanin shoorarkaawin rabshaa adda addaatiin hin shoorarkaawin nagee lafa qabataa Rabbi nu haa kennu. Warra jaalalaan misoome Rabbi nu haa godhu. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin subhaana rabbika. jalqaba sosochii marsaa lammaffaa fi yaa'ii marsaa tokkoffaa fi keetiin amma muramaa jiru kun labsiirra jira jechuudha. Labsu jira marsaa lammaffaa marsaa tokkoffaadhaas gaggeessaa kanarra jira. Hayyee. Wakadaka. Ilintee moora. Akan aku dong, akan sha. Sana akan berbaring. Godina Harargee Bahaa godinoota 8 Oromiyaan qabdu keessaa kanneen deddeebiidhaan gogiinsaan miidhaman keessaa tokko. Rakkoon kun akka fala argatuuf tumsa mootummaa fi dhaabbileen garaagaraa godhan biratti uummanni aadaa wal gargaarsaa inni qabu akka wal gargaaruuf sochii taasisaa jiru keessatti adda durummaadhaan waa baay'ee hojjenneeti jira. Isa kana keessaayis booda dhiyeessa irratti odeessin jiraata. Lubbuu namaatii fi beeladaa irratti akka rakkoon hin geenyeef hojii babal'aa hojjeteen hongee sanbala dabarree arra geenyeeti jirra. Kunis keessattuu miseensi buusaa gonofaatii fi hooggansi sadarkaadhaan jiru wanni gootan guddaa waan ta'eef baay'ee ulfaadhaa jajjabaadhaa jechuun barbaada. Itti aansee itti aanaan bulchaa godina Harargee Bahaatii fi itti aanaa walitti qabaa gaaddisa buusaa gonofaa godina Harargee Bahaa obbo Ayyaloo Taakkalaa as bahanii isaa kan godhan afeeraa kabajaan as godhadha. Nageenyi badhaadha. Akkuma beekamu akka aadaa Oromootti uummanni Oromoo duudhaa sirna gadaa isaa keessatti amata 600 ol sirna gadaatiin kan bulaa ture keessaa kan tumatee harkaa qabu inni ijoo fi inni tokkoffaa wal cinaa dhaabbachuudha. Wal gargaaruudha, wal utubuudha, wal hirbuudha. Kun Oromoon kaleessarraa eegalee qaba jechuudha. Mootummaan paartii badhaadhinaatiin hoogganamu mootummaan jijjiiramaas isa kana qoratee adda baasee duudhaa kaleessaatti deebi'uu qabna. Duudhaa Oromoo kan ganamaatti deebi'uu qabna jechuudhaan wantoota gurguddoo 4 caffee mootummaa naannoo Oromiyaatti dhiyeessee labsii seera godhee baasee jira jechuudha. Kan ittiin wal utumnu buusaa gonofaati jedhee rakkoo waliitiif furmaata jedhee ilaalee hundeesse jechuudha. Akka godina keenyaatti as deebinee yoo ilaallu
Uummanni Oromoo godina keenya, uummanni sabaaf sablammii godina keenya yeroo rakkoo hongeen nu mudatu abbootiin qabeenyaa kawaa harkaa qaban osoo uummanni keenya rakkatee jiru nuti qabeenya qabnu kana bira taa'uun hin danda'amu hin ta'u jedhanii hawaasa keenya rakkoo keessaa baasaa turanii jiran jechuudha. Uummanni keenyis ka baadiyyaa jiraatu, ka magaalaa jiraatu, kan gammoojjii jiraatu, horsiisee bulaa keessa kan jiraatu wal utubee rakkoo wal baasee jira jechuudha. Kanas kan Rabbiin jaallatu. Kanaaf buusaa gonofaa kana milkeessaa kan jiru hawaasa godina Harargee Bahaati jechuudha. Hojjetaa mootummaa godina Harargee Bahaati jechuudha. Uummata abbootii qabeenyaa tola ooltota hayyoota keenya, ulumaawota keenya, sheekota keenya, abbootii amantaalee keenya hundatu irratti hirmaatee hawaasni kun rakkoo kana keessaa bahee jiruuf jireenya isaa fooyyeffachuu qaba jedhanii waggoota dabarre kana keessatti hojiin gurguddaan hojjetamee kan jiru ta'uu isaati. Keessumattuu bara 2014 yeroo hongeen sababa jijjiirama qilleensaatiin, sababa gogiinsaatiin, sababa roobni irra deddeebi'ee qallachuudhaan hongeen nu qunnamee ture. Kanas uummanni keenya akkam buqqaane, akka qeerraa hin deemne, loonsaa akka hin dhabamne hawaasni wal tumsee haadholii wal tumsanii bara wal baasanii jiranii jechuudha. Kanas kan hojjete hawaasa keenya bal'aa waan ta'eef baga gammaddanii baga asiin geenye isin jechuu barbaada jechuudha. Uummanni Oromoo godina Harargee Bahaa duruma gaafa sirna gadaatiin bulaa ture keessatti kutii kuteeti orma jiraachisaa ture jechuudha. Nama qubsiiseeti bara baasaa ture jechuudha. Araddaa hunda keessa, aanaa hunda keessatti yogguu deemnu kana argina jechuudha. Kanaaf buusaan gonofaa uummata keenyaatiif maali jennee yogguu ilaallu uummata keenyaaf aadaa wal gargaarsaa, aadaa wal cinaa dhaabbachuu, aadaa sirna ijaaruuti jechuudha. Sirna ijaaraa jira jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa kana yaa'ii marsaa tokkoffaa fi sosochii marsaa lammaffaa gaafa jalqabu kana yaadachaa jalqabuun nurra jiraate jechuudha. Keenyas kan sadarkaan jiru yeroo hongeen qunnamu kana keessatti mindaa mootummaa xiqqaa isaaf kaffalu irraa muree osoo ani yaadee buluu haati tokko beela'uu qabu, daa'imni tokko beela'uu qabu jedhee hojii gurguddaa hojjechaa ture jechuudha. Gumaata adda addaa kennaa ture jechuudha. Buusii adda addaa buusaa ture jechuudha. Ulumaawonni keenya kan biyya keessa jiran, kan biyya alaa jiran, abbootiin qabeenyaa sosochii guddaa godhanii uummanni kun akka bara kana darbu, bara rakkoo kana akka darbu taasisanii jiran jechuudha. Hooggansi keenya kan sadarkaan jirullee mindaa isaa irraa muruudhaan, hawaasa qindeessuudhaan, sosochoosuudhaan, lammii bakka birmatu gochuudhaan hojii gurguddaa hojjechaa ture jira jechuudha. Qotee bulaan keenya hawaa qaba, ka bishinjaa manaa qaba, ka boqqolloo manaa qaba, ka midhaan manaa qaba walitti fidee, ka marga horii qaba, ka haftee midhaanii qabu walitti fidee hawaasa keenya akka godina Harargee Bahaa rakkoo bira dabarsuu danda'e. Kanaaf bara kanas Rabbiin galanni haa ga'u, roobni raamanni uummata keenyaaf roobee jira. Kanaaf alhamdulillah jechuun nurra jiraata, yaa Rabbi galata kee jechuun nurra jiraata. Akka salphaatti ilaaluu qabnu jechuudha. Buusaa gonofaa jechuun osoo buusaa gonofaa hin jiraatin dura hin hundaa'in duras uummanni keenya wal deeggaraa ture. Gaafa buusaan gonofaa dabalamu garuu ijaaramnee hawaasa rakkoo keessa jiru deeggaruun seenaasi, sawaabaasi, hara Rabbiitiin sawaaba, hara namaatiin seenaadha jechuudha. Hongeen yeroo dhufu, balaan galaanaa yeroo dhufu ijaaramanii waa deeggaruu fi osoo ijaaramanii waa deeggaruun wal dhabaa jechuudha. Ijaaramtee immoo keessattuu nuti gama Harargee kanatti ijaaramnee waa deeggaruun hojjetaan hawaasni uummanni jiru hundi ijaaramnee waa deeggaruutti duubatti hafnee jira. Akkuma Oromiyaatti immoo labsiidhaan buusaan gonofaa hundaa'ee waan qaburraa namuu waa buusee wal hirtee wali buusuun kan hundaa'ee ittiin barana waggaa dabre kan hojiirra oolee bu'aa baay'ee hojjetee jira. Osoo buusaa gonofaa hin hundaa'in duraa'u akkuma bu'ayyaaloo kaase hojjetaan keenyaas miseensa buusaa gonofaa ta'ee, hooggansi keenya miseensa buusaa gonofaa ta'ee, uummanni keenya illee warri diyaaspooraa biyya alaa jiran hundi
biyya alaatii waan qaban doolaara waliin buusanii silaa waggaa dabre kana rakkoon keessa dabarre osoo akkasii wal bira dhaabbachuu baanne namni lubbuudhaan dhumu baay'eedha ture jechuudha. Horiin dhumee jira garuu namni hin duune waan nu gammachiisu keessaa lubbuun namaan baane inni dhabuudhaaf keessaa fi alaan ijaaramne aanaalee hongeedhaan godina Harargee Bahaa keessatti aanaalee Horsee Bulaa keessattuu midhaaniin citaa horiillee haalli itti deeggaramaa ture waan hedduu nama jajjabeessuu fi karaa rabbitti illee sawaaba karaa namatti immoo seenaadha. Inni kun waan guddaatu hojjetame jechuun ni danda'ama jechuudha. Haa ta'u ammallee immoo osoo ijaaramne waa deeggaruudhaan akka godina Harargee Bahaatti gara fuula duraattis hojjetaan mootummaa miseensa ta'ee paarsantaa 2 mindaa isaarraa jeetti muru jira. Hooggansi paarsantaa 5 muraati jirra. Kana bira dabree warri aanaalee illee akkasumatti horii qaburraa ka horii qabu horii naannoo Booranaafatti baay'ee nu jirra oolee jira. Lukkuurraa kaasanii re'ee gaala hunda waliin baasanii achumatti warra horiin duraan dhume misirpaa turan jechuudha. Kan barbaadamus kana addunyaa kanarratti namni akkuma xiqqa jiraataa hanga jiraatu immoo seenaa dalagee hojii uumaa rakkoon qabu jechuudha. Kanaaf wal bira dhaabbachuun harakkate harka qabuun mana harka qalleeyyii ijaaruun kareen duraa du'ee kan ibiddirraa dhaame ibidda qabsiisuufiin waa hundaafuu seenaadhaafis waan ta'uuf kana qabannee gara fuula durattis hawaasa keenya sadarkaa aanattis akkanuma gabbuunee sadarkaa aanatti gabbuunee hawaasa kana wal jala hiriirsinee deeggarsa biyya kanaaf godhuu fi rakkoo karaa hongeetiin hawaasa keenya qunnamuu danda'u bira akka dhaabbattan ergaa jiru dabarsuuf barbaada. Wanni baay'ee ka'ee waan jiruuf hedduu galatoomaa jechuu barbaada. Galatoomaa. Maqaan kiyyaas Ibrahim Muhammad Ahmadii jedhama. Aanaa Goloodaa magaalaa Burqaa Tiraayi. Baay'ee gaariidha. Haalaan gaariidha. Bara dabree as gabaabseetiin lafa dhihoo tanarraa himaa waa sadii katakkaan harkatiin harkanne jechuudha. Waa sadii gurguddoo katakkaan harkatiin harkanne isaanis nageenya walootiif gaachana sirnaa. Gaachana sirnaa jechuun kuni ka ala bahee diina alaa dhoorku jechuu miti. Raayyaan ittisa biyyaa ni jira, humni addaa ni jira, milishaan ni jira. Inni nageenya keessa keenya nu qajeelchu nu sirreessu jechuudha. Bu'aa isaa agarree jirra. Kalammadaa haqa waloo harkatuuf manneen murtii aadaa hundaa'u bara dabre. Isaan kanaas bu'aa isaanii agarree jirra. Ka sadaffaa buusaa gonofaa. Buusaa gonofaa kuni buusaa beeyneeti gonofni kun nu dhibe jechuudha. Waggaa duraa. Gonofni kun waggaa nu dhibuu ni gaafanne. Akkuma aanaa keenyatti itti gaafatamaan waajjira buusaa gonofaa nu ibsee jira jechuudha. Gonofa jechuun naannoo afaan Booranaati qaama balaan irra ga'e gargaaruu deebisanii ijaaruu jechuudha jeeti afaan Oromoo ta'uu nu ibsee fudhanne. Buusii tana Oromoon duraan qabna. Maqaa adda addaatiin baafna malee. Akka naannoo gammoojjii horsiisee bulatti nama horiin duraa gu'e hirsii jedhanii aana wali buusaniif jechuudha. Maqaan hirsii jedhamu. Nama lafan qotatiin kan midhaan duraa badan midiidana jedhaniiti namuu ba'aa kennaa fi kuusa hirkifata jechuudha. Nama horiin duraa dhume hirpha jedhaniiti itti kenna akkuma asirra waltajjii irraa nu ibsametti haraada kennu kadhaltii kennu duratti qabna jechuudha. Garuu jaarmayaan hin qabnu. Amma jaarmayaan nu ta'u kanaaf baay'ee nu gammachiisee jechuudha. Ani yaada lamumaan qaba tokko galatoonfannaan qaba. Akkaawuntiin kun eega baname hootaraan gargaarsaa kun banamuun aanaalee gammoojjii keessaa kan akkaan fayyade aanaa miidhagaadhaati. Aanaan miidhagaadhaa dilmachuu baay'ee harkate. Aanaan miidhagaadhaa namaaf isaanii isaa namaan na duuba jiraa harke silaa aanaan miidhamu aanaa keenya. Hawaasa miidhagaa bakka bu'ee nama qaama gargaarsaa hundaa'u isinis simatee galatoonfachuun fedha oguu takka galatoomaan isiniin jaallatu. Inni kun ammoo ayyaaduma tokkoo fi lafaa ka'e. Fakkeenyaaf amma akka naannoo teenyaatti
hootara gargaarsaaf jechuudhaan beekama naannoo lazi akkasumatti iddaan baafne hootaraan kun maallaqa bichaami akka jaarsokkotti silaayyaa tokko irraa fudhatanii fedha waajjirri kun fakkeenyaaf amma alhamdulillah jame oggu takka amma aanaaleen gammoojjiidha ni'imaa rabbiin arraan tana nu kenne ni'imaa guddaadha ni'imaa yoo rabbiin bakkaan ga'e ni'imaa ajaa'ibaa ka maallaqa caalu silaa waajjirri kun yaada kanan irraa fudhatee akkaawuntii maallaqaa bichaa odoo hin taane istoora babal'aas jaaratee bishingaa kana fayyadamee bishingaa kana silaa walitti qabee akka gargaaraman godhee kanuma barbaadee yaaduma tokkicha kana silaa irraa fudhatanii istooraas jaarattanii amataalee kanaa kana bishingaa walitti qabdanii dawaas itti gootanii akka ummataan gargaardan silaa yaada tokkicha kana irraa fudhatanii maallaqatti hidhattanii kajuu fi lafaa qe'ee wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Wanni irraa asirraa ka'aa jiru tun waan dur abbootiin teenya qabdu xiqqoo ambaan nu harkaa faffacaase malee jidduu tanatti aadaa wal gargaarsaa dur irraa qabdi Oromoon akkami qabdi yoo yattan ilmi miskiinaa tokko yoo intala fidi beeki manan qabu goojjoti qota qabu bari isaanii kan ol seenanii bulan mana idin ol seenee buluun qabu inni walit dhufaniiti gandi aadaa wal gargaarsaati walit dhufaniiti arruma mana jaaranii arra wali buusan gumii wal gargaarsaa tan maalirraa kan eeg intalaaf ni kannama neefkaan ilmaaf ni kannama neefkaan ilmaaf guyyuma san eegala kan nuufin guyyuma san haaloo jedhanii adiirarraa eegala adiirarraa obbaleeytiin wali fidan manaas arruma jaarratan wali fidaniiti mana jaaranii horii wali baasanii gabaa geessanii gurguranii waan hunda godhaniiti eegas booda aruusaaf qophaa'an aruusa sadii hogguu qophaa'an gandi gattaa'ee wal mari'ateeti iddoo sadii waawuritti wal baasa daraaraa fituufis guyyaa aruusaa takkaffaa qorii niqaatirraa eegaman ni geessan qorii aruusaatiin dhufa ni geessan qorii shalillaa jedhanii galgala fidan ni geessan qorii guyyaa gumaataa jedhanii fidan ni geessan namichi san odoo niiraa laman baafne hin qabu miskiina achirraa fuudhaa jechuun walirkuu jechuu tokkoffaa anas hima achirraa namichi san akkasii fuusisan isiin amma baatii takka gugeessi gumaata dhaquuf gara warra isaanii kaate jechuudha. Oguu gara warra isaanii kaate guyyaa duraa abbaa bira dhayite abbaan goromsaa galcha akka deebitee adeera bira dhayite adeerri goromsaa galcha lama deebitee isuma bira dhayite isumni goromsaa galcha lama sadii obboleetti dhayite obboleessa dhayite yoo fira hedduu qabaatte mooraa takka fuudhu horii siidhaa waan biraa yoo dhabe reeyitii kannaaf mooraa tana waliin qabatte walirkuu jechuudha jechuudha. Bara dhufummoo dachaa sadiin daballee miliyoona 3.4 ol guddifnee jijjiirama guddaan akka geenyu fi mallayni horanne kun illee dachaa sadiin baay'ifnee galmaan gahuutti nurraa eegama. Hawaasni keenya ni qabataa nuti hoggansi karoorfannee baay'ifnee gadi buusuu qabna. Waan seektari buusaa godhufaa godina irraa gabbuuse qofa osoo hin ta'in haala qabatamaa keessatti dachaa 15 itti deemtanii deemuu qabda waan jabsanii qaba ulfaadhaa galatoomaa sa'aat gabigamaa waan ta'eef. Paartii badhaadhinaa mootummaan paartii badhaadhinaatiin hogganu injifannoowwan uummanni akka sabaatti arganne keessaa inni guddoon utubaawwan reefuu nuureen kaase sadeen qabsoonni ibsuun keessaa uummata kana barnootaa fi teeknooloojii hidhachiisuun diinagdeen cimsuun yoo diinagdeen cimne uummanni nama ta'uu waan hin dandeenyeef dorgomuu waan hin dandeenyeef teeknooloojiin si hin cimne addunyaan akka ganda tokkotti mandara tokkotti deemtu tana keessatti sarvaayiv yookaan jiraachuu waan hin dandeenye dhimmoonni kun murteessaadha. Inni kaan duudhaa keenya kaleetitti deebi'uun jaarmiyaalee adda addaa diigame sirna gadaa yoo fudhatan Booranaa fi Gujitti hambaan saafee malee Oromiyaa guutuu keessa diigamee ture. Akkasiin badhaadhinni immoo bakka deebise. San keessaa duudhaa keenya kan ganamaatti deebi'uu keessaa aadaa wal gargaarsaa ta'uusaa golofaa arra teenya irraa mari'annetu isa ijoodha. Akkaataa labsii kanaan hojiirra oolchinee qabeenyi jiru kun beekumsi jiru kun waan sheekni reefoochi irraa kaasisan yaaninis jechuudha humninis midhaan jiru san hooma hundaanuu jechuudha keessatti gumaacha goone rakkoowwan jiru furaa deemuun barbaachisaadha. Dagalee jiruufi
Amin.